السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو نياتا قراسني في ديل في مار واو أكاسيكا قرد ناو كيساتو جولينكي يا سنفدا جرو تباكا وجه جبا دالا يوتيوب كي كدجا غرورا بيست جلا سينتي كاتا نياتا تكو بيسن بردا akkasi kadijaan sin fiduu qofa osoo hin taane nyaata sin hojjetti akkasi. Innaa iddoo kanatti ajaa'iba godhee jira. Qolollaati osoo hin taane nyaata gizee qorraa nyaatamu gorod akka mi'aawoo jettanii yaa salaam. Ammas buta kamee akkaataa itti qopheessisan argisiisa. Innaa iddoo kanatti kun kan laaltan kun dabaaqula biyya keenya. Ya salam. Kun disa gorod muramee jira. Kun immoo biyya keenyatti maal seetanii kisbaraa jedhama sitti insilaaledha biyya keenyatti. Kun immoo daraaraa shunkurtiiti. Daraaraa shunkurtiin beektuu gizee qorraa wanti nyaatan hundi mi'aaga maashaallah. Akkasi shunkurtiinis gorodidha. Hunda walumatti nannaqeen jira ya salam. Qaara baasuyyaa fakkaatti. Baasuyyaa jennaan timaatimiidha. شو بس كهبات دينيتشا زهرة جنة ما قفله ما كمار جور زهرة نجري عجائب ده ما كاتو كتو كونسنت ما جرايو ما كادا سيمبرسي سمت سيوسي برتا جرت هكاسي جولة جوكا فكاكم نما من أمبو كيسوتي بكما كوتي ولتنا تانيت يا سلام أقول الله وجه جيكي كيسوتو جولة نيرافا جولة نيراس كيو مسيا أنا ما تسمع فداجر إسني سلا nyaata foolii shunkurtii yoo baqachuu barbaaddan wajjin cinqa muddoo tokkotti kudaara kana bibbitadhaatiidha. Kuni kuusaadha. Kuusaa jechuun buucii biyya keenyatti ilaa argitanii waan fakkaatu. Kun immoo xiqqoo siisii keessatti dabaaquluma xiqqoo ishee buucii irraa baate. Akkasii yaa salaam maal isinitti argisiisa ree ijoollee waan hundumaa walitti mummure. Kun immoo ni maal jedhaa badinjaan jedhama. Biyya keenyatti hin beeku. Harkaa badee jira. Akkasitti waliin maki jedhini amma akka godhu laala iddoo tokko yaa salaam kunaani iddoo tokkotti kana hundi jaa'iza godhee yaa salaam kanuma qopheessuun sa'aatii fudhatu malee keessattuu ijoollee nyaata hojjetta nyaata qopheessuu wajjin cinqi jedhina cinqi asfalligu ani nyaatan beeku ma'aarifi qabka Abbaa miti shushu jettanii sodaatina kanatti nyaata wajjin qaban barbaachisu. Kun lama qimamii waa hedduutti nannaqee loomii kal paaraatii hundasaa yuutuuba kee jala seenaa laalaa isinitti namurra deebi'e kana xiqqoo nan qallise sababni maaliif zayituunallee qaba kudaara qaba waan ta'eef akkatti kun waliin akkasumatti yoo amma furdistanii Inyotanidha kun muluun qimamee duwwaa ta'a. Kun immoo furdaadha. Kan maaliiti? Kan daakkooti. Waaw. Akkasii. Asitti waliin makee jedhina. Asitti immoo daakoo. Yaa salaam daakoo sin barsiiseen jira daakoo. Fakkeenyaaf daakoo biyya keenyatti farasanyaa jedhama. Asitti immoo sadar jedhama kuni daakoon kun iddoon kun ilaa argitanii argi kun yoo duuda dhumsaa akkanatti dhiqxanii sinin dhiqamu keessisaa si qimamii sin fudhatu duraan sin barsiisee jira deebii viidiyoon koo gadi fagaatee jira saaqaa bakka kana lakkatti kan jiru kana daakoo tokko bakkuma furitti murtanii ilaa akkana saaqxanii billaadhaan xiqqoosi kabka akkatti wawwaraantanii akka qimamii fudhatu yeroo dhiqxan immoo laddoo kana waan akka sombaa wayii jirtu gaalaa sirriitti keessaa baasatii shiroo barbaadan daakuu barbaadan loomii kalii kanaan dhiqxanii soogidda waan barbaadan inni koo dandeessu qamal sinitti iddoo kanallee ammallee bakka kanallee maal gootu seetanii asillee bakka kana akka sombaa wayii kan jirtu murtanii baaftu jechaadha qulqulleessitu qarqara kanarraa kun akkasitti kana sirraa qarqara murtanii akkasitti qopheessitu qamal sinitti amma dhiqeetila bishaan isaa keessaa akka nashf jechuun akka xiqqooshi qooruu wayiitti laas jira. Sana booda maal godha gaala qimamii isa kan addumaanii ni qimamii sun duraa kana xiqqoo ni furdata kun leesh sababni waan kana itti diddibuuf jechaadha.
akkatti deddeebiin faaraatii kana hunda bakka tokkotti nannaqee akkasitti yoo barbaadan firoonii galchitu nama distii furdaa kanatti hojjechuuf kan ibidda jalaa qannasee yoo barbaade asuma saaniyaa wayitti naqee gubbaa isaa hamraa yookaan diimessuu danda'a. Kunoo garuma laala viidiyoon tasalaacha inaati har'a sinumaa kan dhufe qophaa'e turee bubbule danne viidiyoo waraabe akkatti tartiiba gootu sadariin kuni xiqqoo dafee waan hin bilchaanneef isa tartiiba tokkoon keewwattu. Ila argitanii ammaan wilaayatoo dibaa jiru la duwwaa dhaddoon kun saaqalaan aqimamii katti anama maatii hedduuf waan hin yeroo baay'ee bakka takkatti hojjedha waan ta'eef laaqoo lamas tokkos hojjettanii haala keef kun argitanii qimamee dibeennaan jedhe keessa saabboon bakka sadarii saaqee akkasitti jira. Asii amma gubbaarra wanti naquuf sababni isaa daaqoo sirraa guureetanii firoonii galchee diimessuu nan danda'a. Kudaarri rakkoo hin qabu. Akkasitti kunoo akkuma tokkotti sagalee wayi viidiyoon dheerate kaja anuu jaaladhu sagalee dheeressuu irraa akkasitti matruu san kaamelan jedhin amma maaltu sina fedhee qimamii shubaagii abaa arge kootu maal bareeda lakkoon zinjibilas keessum bakka akka yaani badoo jechuun akka baadiyyaatti keessuma nannaqannee waan baadiyyaadhaa dhufe mi'aa bara biyya keetti sila qullubbii fa'i kun qullubbii akkatti keessa bobboosa amma waan fedhee si nyaachisaa jiru fakkaate kaajaa qullubbiidha kun asumaan kaa khallastii xumureera gamma xumura koorra geera argi koo kunoo الجدر كاسيتي في ترتي أما خلاص بدرة إكسي كاكونا كاسيتو جت واو